Shama harka fuunee daawwattoota yuutuubii saakseenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaallaa bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu jecha egaan torban kana keessa viidiyoo hin hojjanne sababni isaas akkuma beekamu sirba tokko dhimma lammiilee keenya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa turaniif sana hojjechuudhaaf jedheetiin hin bade yuutuubiitti jira amma deebi'eetiin jira sirbi kiyyas immoo hedduu daawwatamaatti jira guddaa galatoomaas nin jedha guyyaa lama keessatti kee 19 ol daawwatameeti jira ammas lammiileen kan keenya baay'ee dararamaa jiru waan ta'eef nutis gama dandeenyuun weelluudhaan isaa ta'u waan barbaachisaa ta'een sagalee lammiilee keenya kana amma isaan hiikamanii wanatti galanutti ta'uudhaaf duubatti hin jennu jenna. Hojjannee tu jijjiiramna jettanii gabrummaa bakka batamana kan bineensaatti nyaatame kan jiraan ibiddaan gubame waadame namummaan irraa molqame uffataaf afata waan hunda golgame kan mana hidhaatti ajjeefame iyyatus namni dirmatuuf dhaabame yaa Rabbi ati mee furmaata naan dhufme yaa Gooftaa ati mee furmaata naan dhufme yaa Rabbi ati mee furmaata naan dhufme yaa Gooftaa ati mee furmaata naan dhufme. Egaan akkuma daawwattanii jettanii sirbi kiyya Abbabaa Dhugaasaadha kan walaloo fi daloosaa hojjete artistii beekamaadha itti dabalatee ammoo viidiyoo isaa waraabee edit gochuudhaan kan cinaa dhaabbate gaazexeessaa Kush Miidiyaa Neetwork Haftaamudha guddaa galatoomaa jedha sirba kana immoo sponsora ta'uudhaan Mubaarak Musammaa akkuma beekamu nama lammiilee kan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessaa jalqabaa kaasee hanga isaan xumuramu mana hidhaa keessaa hiikaman amma kan sagalee ta'aa jiru takka dadhabee osoo hin jedhin waan barbaachisaa ta'e godhee sagalee isaati lammii isaatiif sagalee ta'aa jiru isaatti sponsora ta'e qarshii kan sirba sanaaf akka inni hojjetamu kan godhe isa hedduun galateeffadha jechuudha. Inni kan biraa dhimma ajandaa keenyaatti haaseenu ajandaan kan keenya inni har'a akkuma beekamu waraanni Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaatiif addee bilisummaa uummata Oromoo walitti bu'iinsi isaan yookaan immoo wal waraansi isaan gaggeessaa jira waggaa sadan har'aati waggaa sadanii kaasee hedduu babal'achaa deemeeti jira babal'achaa dhufeeti jira jaalmarrooni ibsa inni yookaan immoo Gaafif deebii inni BBC Afaan Oromoo wajjiniin taasiseeni addi bilisummaa uummata Oromoo TPLF wajjin erga wal taawee wajjiniin hojjechuu jalqabee TDF immoo hoogganamoo adda bilisummaa uummata Oromoo hooggana kan jedhu kan gaafatamee turedha jechuudha. Kanaan duras deebii inni deebisee kanaan duras qabsoowwan TDFin aangoorraa buusuudhaaf goonee adda durummaadhaan kan hoogganaa ture noidha waan ta'eef jirarraa gargaarsa tokko hin barbaannu diina keenya nuufis nuuf wadaaja keenya akkuma jedhamu wal ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaa kana gabroonfataa kana aangoorraa kaasuudhaaf wanti isaan tattaaffii godhaa jirantu jiru. Mee gaafif deebiin bilisummaa Oromoo warra TPLF irratti hidhatee beeku isaanittis hidhatee galman gahu. Kanaan dura warra TPLF iyyuu dabalatee qabsoo irratti gaggeessaa turre qabsoo hangafaati. Ofii waa uume hojjechuutti jira. Waan uumametti immoo akka qabsaatti dhimma bahuus dandaheera. Qabsoon imala gara Finfinnee eegalle hin dhaabbanne carraa uumametti dhimma bahee waraanni bilisummaa Oromoo waan argachuu qabuu fi qabsoo sadarkaa biraatti ceesisuu malu sanarratti hojjetee itti milkaa'eera. Har'aa sa'aatiin ani sitti haasa'utti lolli naannoo Finfinnee meettaa roobii kaasee Shukutee naannoo Amboo Finchinii Jibaat Maccaa karaa ammayya walisoo waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira jechuudha. Waliigalteen TPLF waliin gootanii turtanii itti fufee jira moo erga isaan duubatti deebi'anii dhaabbatee jira? Waliigalteenii dhaabboleenii qabsoo kara hidhannoo gaggeessanii taasisanii duuba DBU TPLFin wal qabatee duubatti hin deebine akkuma jirutti jira waliigalteen waraanaa odeessaa inni kan biraa ammoo akkuma beekamu magaalaa guyyaa kaleessaa biyya Jarman keessatti jechuudha uummanni Oromoo mootummaan addunyaa naatoon waliigaltee iccitii securitywan yookaan waliigaltee waggaa
walga'ii waggaa kan godhanu biyya Jarman keessatti ture qindeessitoota uummata Oromootiin jechuudha kanneen akka aktiivistii Abdoo Qaadiidhaan jechuudha uummanni magaalaa sana keessa jiraatan ammas magaalaa biyya biraa keessa jiraatan walitti dhufuudhaan sagalee uummata kan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiruu fi dhiibbaa mootummaan kun uummata Oromoo irratti geessaa jiru hiriira ba'uudhaan sagalee isaanii dhageessifachaa oolan jechuudha. Dhiibbaa kana keessatti lammiilee kan keessa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran huccuu gurraacha yookaan feestaalii hoffachuudhaani hiriira ba'uun isaanii kan miidhamtoonni yookaan immoo uummanni mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru akka isaaniif sagalee taanu kan agarsiisanidha jechuudha. Kuni kanumaan dura jechaati turre warri diaasporaa biyya adda addaa keessa jiru kan takkatu sagalee keessan dhaga'amu maaliif hiriira baatanii lammiilee kan keenya kana bira cinaa hin dhaabbatan jedhaati turre kunoo guyyaa kaleessa bakka mootummaan addunyaa itti wal argutti wal ga'ee waggaa itti godhutti fuuldura sanatti ba'uudhaan magaalaa Jarman keessatti biyya Jarman keessatti hiriira ba'anii uummata miidhamanii jiran kanaaf sagalee ta'atii turan jechuudha. Bakka biraattis immoo dhimmi kun yookaan immoo gochi akkanaa kun bal'inaan itti fufuu danda'uudha qaba. Amma lammiileen kan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran ba'anii biyya isaaniitti galaniitti amma furmaanni tokko argamutti biyya adda addaa keessa uummanni Itoophiyaa biyya adda addaa keessa jiraatan keessatti uummanni Oromoo biyya adda addaa keessa jiraanu dhimma kana gadi fageenyaan itti yaadanii bakka adda addaatti fuuldura imbaasiitti haa ta'u bakka waajjira mootummaa fuulduratti haa ta'u hiriirri akka gaggeeffamu gamanumaan ergaa isiniif dabarsina. Inni ergaa isiniif dabarsina mee viidiyoo kana xiqqoo si daawwanne walitti mootummoonni addunyaa mallattoo mallatteessan namni tokko waraanni tokko yoo booji'ame akkamitti akka qabamu yoo hidhamaan tokko hidhamellee hidhamaan sun akkamitti akka throughout the globe. Hundreds of thousands of these migrants are suffering in prisons in Saudi Arabia. They lack basic human needs. They are bodies to eat. They cover their bodies with plastic cloth. They are dying from lack of enough food and medications. No media coverage of their issues, even though the Saudi government is willing to release them from prisons and send them home. Ethiopian government has refused to accept them. We call the UN, IOM, UNHCR, the US, the EU, the AU, the UK, and other governments of the world. Inni kan biraa ammoo akkuma beekamu torban kana keessa guyyaa lamaan darbe keessatti weellisaa Abduu Naasir sirba tokko baasee sirba sana keessatti Abdul Jabbaar kan inni abukaatoo seeraa Abdul Jabbaariin itti faarsetu jira jechuudha. Sirba kana keessatti namoota hedduutu irratti hirmaataniitu jiru walaloo Fedoluu Keekiyyaa Badhaadhaaf kan itti hirmaatee jira jechuudha. Sanarraan ka'uudhaan hireen Abdul Jabbaar sirba sana yeroo siin sirbitu waan garaa nama nyaatudha jechuudha. Mee sirba sana yeroo siin sirbitu mee daawwanne walitti adeemu. Egaa dhomboree barashiniiga amallee alooni umadiiga abukaatoo ummata farnaani mirga isaa dhabee mirga himnaani haqa isaa barbaadi tattaraari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Gocha dhomboree barashiniiga lammakuu wayyaa ga'e hirriiba abukaatoon ummata furraani mirga isaa dhabee mirga himnaani haqa isaa barbaadi tattaraari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Waggaa 8ffaa kan siin kabajataa jirtudha hireen jechuudha. Abbaan isii haqa osoo hidhamtoota siyaasaatiif haqa isaaniitiif falmatu mootummaa harka nyaatitti kanaan ajjeefameeti jala ilmoo sabiyyi kanarraa ajjeefame jechuudha. Egaa hedduu garaa nama nyaataa haqni isaallee ammallee kan dhokfamee jirudha jechuudha. Haqni Abdul Jabbaar akka inni bahu gamanumaan waaqas kadhachaa falmii jirus finiinsuun dirqama qabna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabu kanuma hanga xumura kanuma fakkaata hanga xumura sagantaa keenyatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma isiniin jenna. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa nageetti.